Harka fuunee hordoftootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkam jirtan, nagaan keenya bakkuma jirtanitti isin biraa ga'u isin jechaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya oduuwwan guyyaa har'aan tanaa amajjii 16 jennee qabannee dhufneeti jirra. Oduuwwan kanneen keessaa artistii beekamaan Natsaannat Warqinaa du'aan addunyaa kanarraa boqochuuf akkasuma mootummaan Eertiraa Itiyoophiyaan waraana jalqabuudhaaf sababa barbaadaatii jirti kan jette yoo ta'u, akkasuma walitti bu'iinsa daangaa Keeniyaatii fi Itiyoophiyaa kutaa bulchiinsa Marsaabeetitti uumameen namoonni 6 du'anii 8 madaa'uun gabaafameeti jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti yoo nu faana turtan odeeffannoowwan kanneenii fi odeessa biraatillee qabannee dhufneeti jirra. Hanga xumuraatti nu faana turuudhaan yaada keessan gama koomentiitiin nuuf barreessaa isiniin jechaa YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuudhaan miseensa ta'uun viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf ammoo laayik sheer godhuu hin dagatinaa. Kallattumaan gara oduu guyyaa har'aatti isin dabarsina. Odeessa jalqabaatiin artistii beekamaan Natsaannat Warqinaa du'aan boqochuun gabaafame. Artistii Natsaannat Warqinaa dhibee tasaatiin lubbuun isaa darbuu dhaabbanni EBS beeksise. Natsaannat Warqinaa waggoota dheeraadhaaf sagantaa televezyiinii Beetasab Caawataa jedhamu kan televezyiinii EBS irratti tamsa'u qopheessuu fi keessummeessuudhaan kan beekamu. Hojii gama miidiyaatiin hojjeteen akkasumas hirmaannaa isaa aartii fi bashannana biyyattii keessatti taasiseen jaalalaa fi kabaja guddaa dinqisiifattoota isaa biratti nama horatedha. Natsaannat Warqinaa abbaa ijoollee 3 yoo ta'u, dhaabbanni televezyiinii EBS du'a artistii kanaa hordofee ibsa baaseen gadda itti dhagahame ibseeti jira. Akkasuma muummee ministeeraa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmad dabalatee aangaa'onni bebbeekamoon du'a artistii beekamaa Natsaannat Warqinaatiin wal qabatee gaddi itti dhagahamu ibsaniiti jiru. Odeessa itti aanuun walitti bu'iinsa daangaa Keeniyaatii fi Itiyoophiyaa kutaa bulchiinsa Marsaabeetitti uumameen namoonni 6 du'anii 8 madaa'uun gabaafameeti jira. Kibxata amajjii 14 bara 2026 kutaa bulchiinsa Marsaabeet naannoo daangaa Itiyoophiyaa fi Keeniyaa irratti haleellaa uumameen lubbuun namoota 6 darbuu fi namoonni 8 madaa'uu isaanii TV'n KDR gabaaseeti jira. Qondaaltonni naannichaa namoonni haleellaa kana raawwatan Itiyoophiyaa gandoota Hamarirraa daangaa qaxxaamuruudhaan gara Keeniyaatti ce'uun miidhaa kan geessan kan jedhan yoo ta'u, kunis jiraattoota uummata Dassaanach kan ganda Lanyuuraa irraa dhufan ta'uu akeekaniiti jiru. Akka poolisiin ibsetti namoonni haleellaa raawwatan kun tilmaamaan loon 500 fi re'oota 100 fi hoolota 400 hoolatuun akkasumas beeyladoota biroo kurnootaan lakkaa'aman rasaasaan ajjeesuu isaanii ibseeti jira. Namoonni haleellaa kana raawwachuudhaaf dhufan keessaa 4 jiraattoota naannoo weerara kana ofirraa ittisuudhaaf hirmaataniin kan ajjeefaman yoo ta'u, weerartoonni hafan ammoo horii hatame qabatanii gara Itiyoophiyaatti of duuba deebi'aniiti jiru jechuun gabaasni kun eereeti jira. Dabalataanis gama Itiyoophiyaa irraa namoonni madaa'an dargaggoota umrii mana kurnanii keessa jiran 3 dabalatee buufata fayyaa Bubu'aatti yaala argachaa jiraachuun ibsameeti jira. Taateen kun qormaata gareewwan badii raawwatan daangaa qaxxaamuruudhaan hanna beeyladaa naannoo fagoo Illeereet keessatti raawwatan kan ibsu yoo ta'u, hawaasni yeroo hunda daangaa Keeniyaatii fi Itiyoophiyaa walitti dhufeenya qabaas jaameeti jira. Yeroo ammaa kaawuntiin Marsaabeetiin sakatta'iinsa maliizaa Uhaalifuu jalatti kan argamu yoo ta'u, kunis rakkoo kaaba Keeniyaa keessatti mul'atu ittisuudhaaf dhaabbilee nageenyaa hedduu waliin qindoominaan gaggeeffamaa jiraachuun ibsameeti jira. Aangaa'onni akka jedhanitti hojiin kun walitti bu'iinsa gaggeeffamaa ture hir'ise malee tuulli hatattamaa yeroo yerootti naannoo sanatti akka itti fufuus himaniiti jiru. Haleellaa kana hordofee namoonni haaloo bahuu danda'u ittisuufis tasgabbii naannichaa deebisuuf hojjettoonni nageenyaa bobbaafamuun himameeti jira. Aangaa'onni Itiyoophiyaatis dhimma kana hordofuudhaan jila isaanii gara Keeniyaatti erguun marii waloo taasisanii kan jiran yoo ta'u, qondaaltonni kun wal dhabdee hawaasa gidduutti uumame hir'isuudhaaf hojjechaa jiraachuunis himamee jira. Ministeerri dhimma alaatii fi nageenyaa Keeniyaa Kipchumba Murkomen mootummaan rakkoo kana furuudhaaf furmaata yeroo dheeraa barbaaduu fi hawaasa hirmaachisuun beeyladoota aannan irraa ittisuudhaaf hojiiwwan seera qabeessaa fi dinagdee jabeessuuf kutannoo qabaachuu isaa mirkaneesseeti jira. Odeessa biraatiin Eertiraan mootummaan Itiyoophiyaa waraana jalqabuudhaaf sababa barbaadaa jiraachuu himatte. Poolisiin federaalaa Itiyoophiyaa hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'aniif rasaasa kumaatamaan mootummaan Eertiraa ergee to'adheetiin jira erga jedhee Eertiraan deebii kennite. Eertiraan mootummaan Abiyyi Ahmad waraana jalqabuudhaaf sababa barbaadaa jira kan jette yoo ta'u,
Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yamaanee Gabra-Masqal Rooyitersitti akka himetti mootummaan Itoophiyaa Eertiraa irratti waraana banuudhaaf jecha sababoota barbaadaa jira jedhan. Mootummaan badhaadhinaa waggoota lamaan darbaniif waraana banuudhaaf sochii gochaa tureef jecha akka sababaatti alaabaa sobaa isaa mirmirsaatti ture kan jedhe Yamaaneen. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa roobii darbee ibsa baaseen mootummaan Eertiraa hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'aniif rasaasa gosa adda addaa erguun akka to'ate ibseeti ture. Ibsa isaa kana keessatti rasaasa gosa adda addaa 56,000 akka to'ate isiniif gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Mootummaan Eertiraa garuu himata kana haaluudhaan kuni mootummaan Itoophiyaa waraana jalqabuudhaaf jecha sababa dhiyeessaa jirudha jedhe. Meeshaaleen waraanaa poolisiin federaalaa to'annoo jala oolche kanneen mootummaan Eertiraa baandaawwanii fi akkuma seenaattuu diina Itoophiyaa warra ta'an waliin waloomuudhaan karaa TPLF ergamanidha jeeti ture. Rasaasa to'atame 56,000 ta'u shakkamtoota lamaa waliin buufata sakatta'iinsa waldiyaatti to'annoo jala ooluun kan ibsame kana qorannoo shakkamtoota irratti gaggeeffameen rasaasni kun mootummaa Eertiraa irraa ergamee Maqaleetti TPLF fuudhuudhaan gara Amaaraatti hidhattoota faannootiif erguus himanitti jiru jedhe. TPLF gama isaatiin dubbii kana kan haale yoo ta'u dubbii himaan TPLF Mikaa'el Asgidoom himannaa bu'uura hin qabne jeeti ture. TPLF paartii waan gadi bu'aa akkasii hojjechuun isaaf maluu miti kan jedhe. BBCtti akka himanitti kun oduu sobaatti rakkoo gidduu isaaniitti uumameerraa ajandaa jijjiiruudhaaf waan gochaa jiranidha jedhan. Obbo Mikaa'el Asgidoom himannaan akkasii waanuma barameedha jedhanii hanga danda'an gara walitti bu'iinsaatti akka hin geessineef yaalaatii jirra garuu adeemsi isaanii waan gara walitti bu'iinsaatti geessudha jedhan. Itti dabaluunis himannaa kanaaf qondaaltota federaalaa qeeqeeti jira. Mootummaan Itoophiyaa Eertiraa waliin hojjechuudhaan irra deddeebiin TPLF himataa ture kan jedhu yoo ta'u paartiin kun galmee paartiilee siyaasaa biyyattii keessaayis boordii filannootiin haqameeti jira. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii ibsa miidiyaa biyyaatiif tibbana kanneen Itoophiyaa waliin waraanatti galuu hin feenu garuu akka itti biyya keenya ittisnu ni beekna jeeti ture. Odeessa biraatiin Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Humeeraa fi lixa Tigraay daawwataniiti jiru. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa kan ta'an Ervin Maasingaan kamisa kaleessaa magaalaa Humeeraatii fi lixa Tigraay daawwachuun gaanfa Afrikaatti gorsaa dhimma nageenyaa ministeera muummee Abiyyi Ahmad kan ta'an Geetaachoo Raddaa waliin haala nageenyaatii fi namoomaa naannichaa irratti mari'achuun gabaafameeti jira. Akka ragaan gabaasa miidiyaalee naannoo agarsiisutti ambaasaadar Maasingaan yeroo naannoo magaalaa Humeeraa gaanitti bulchiinsa yeroo naannichaa kan ta'an Asheetee Dammallaashiin simatamaniiti jiru. Daawwannaa kanaan jiraattota magaalattii waliin wal arguu fi hojii dhaabbilee fayyaa dabalatee haala tajaajiloota bu'uuraa ijaan ilaalaniiti jiru. Humeeraan lola waggoota lamaaf Tigraay keessatti gaggeeffameen booda qormaata siyaasaa nageenyaa fi namoomaa furmaata waaraa hin arganne keessa kan jirtu yoo ta'u bu'uuraaleen misoomaa hedduun miidhamuun tajaajiloonni fayyaa daangeffamuu fi hanqinni bishaaniitii fi ifaa jireenya hawaasaa irratti dhiibbaa cimaa uumaatti jira jechuun miidiyaan mootummaa naannoo Amaaraa gabaasetti jira. Imbaasiin Ameerikaa ibsa kamisa kaleessaa baaseen ambaasaadar Maasingaan rakkoo jiraattota Humeeraa mudate ijaan arguudhaaf carraa argachuu isaanii ibsuudhaan bu'uuraaleen misoomaa miidhaman tajaajilli fayyaa daangeffamee fi hanqinni tajaajila bu'uuraa jireenya namootaa hedduu irratti dhiibbaa uumuun itti fufeeti jira jedhan. Ambaasaaddarri kun haala namoota walitti bu'iinsa kanaan buqqaaniitis xiyyeeffannoo addaa itti kennuudhaan buqqaattonni hedduun waggootaaf gargaarsa namoomaa idil addunyaa irratti hirkataniiti jiru jechuun ibsanii gargaarsi namoomaa murteessaa ta'us furmaata yeroo dheeraatii miti jechuun ibseeti jira. Ambaasaadar Maasingaan karaa fuulduraatti adeemsi walxaxaa ta'uu kan himan yoo ta'u garuu dursi hatattamaa kennamuu qabu fayyaa fi jireenya namoota walitti bu'iinsa kanaan miidhaman deebisuu akka ta'e cimsanii ibsuudhaan Ameerikaan lammiileen Itoophiyaa nagaa fi tasgabbii waaraa ijaaruu irratti hojjetan deeggaruuf kutannoo qabdi jechuun imbaasiin Ameerikaa ibseeti jira. Odeessa biraatiin Ugaandaatti filannoon pirezidaantummaa gaggeeffamaa jiru cufamuu intarneetiitiin jirattoonni sagalee kennuudhaaf danqamuun gabaafame. Filannoo pirezidaantummaa Ugaandaa kamisa kaleessaa gaggeeffamaa tureen cufamuu intarneetii guyyootaaf tureen walqabatee hawaasni harkifannaa bal'aa sagalee kennuutiin rakkachuun gabaafameeti jira. Haalli kunis tooftaalee cimaa farra dimokiraasiitti jaame. Tarkaanfiileen kunneen mootummaan Museveenii filannoo darban hedduu keessatti itti fayyadamaatti ture jaamuudhaan qeeqamaatti jira. Koomishiniin filannoo Ugaandaa ibsa miidiyaa hawaasaa isaa irratti baaseen buufataaleen filannoo tokko tokko sababa rakkoo teeknikaa jaameen sa'aatii jalqaba sa'aatii tokkotti banamuu qabaniin booda hanga sa'aatii afuriitiif cufamaniitti turan jeeti jira. Rakkoon kun maashinoota adda baasuu filattootaa baayoomeetirikiin
walii wal qabatee kan mudate ta'uu eeruudhaan filattoonni mirga isaanii akka hin dhabneef galmee waraqaa fayyadamuuf murteessuun ibsameeti jira. Pirezidaantiin Museveniin namni waggaa 80 fi takkaa filannoo kana keessatti kaadhimamaa biroo 7 wajjin dorgomaa kan jiran yoo ta'u isaan keessaa kan ijoote wallisaa duraaniitii fi hoogganaa mormitootaa Boobi Waayini jedhamuudhaan kan beekamu jijjiirama siyaasaaf waamicha cimaa dhiyeessee jiraachuunis gabaafameeti jira. Biyyi baha Afrikaa Ugaandaan uummata tilmaamaan miliyoona 45 kan qabdu yoo ta'u filattoonni galmaan miliyoona 20 fi takka tuqaa 6 qofa jaameeti jira. Sagalee kennuun akkaataa seeraatiin sa'aatii 4tti xumuramuu qaba ture garuu harkifannaa mudateen sa'aatii tokkoof dheeraachuun hanga sa'aatii 5tti itti fufee ture jechuudhaan garuu akkaataa heera mootummaa biyyattiin bu'aan filannoo sa'aatii 48 keessatti akka ifoomu dirqama ture jechuun koomishiniin filannoo Yuugaandaa gabaaseeti jira. Ganama filannoo kana namoonni hedduun buufataalee filannoo alatti walitti qabamuudhaan harkifannaa mudate irraa kan ka'e yaaddoo isaanii ibsachaa turuunis gabaafameeti jira. Dorgomaan Boobi Waayini gama isaaniitiin rakkoon maashinoota baayoomeetirikii filannoo irratti hanna filannoo akka uumamuuf carraa banuu danda'a jechuun himachuun maashinoonni adda baasuu filattoota bakka hedduutti hin hojjenne kunis hanni sagalee akka jiraatu shakkii uumeeti jira. Kaadhimamaan mormitootaa kun maxxansa miidiyaa hawaasaa X irratti maxxanseen hooggantoonni dhaaba isaanii hedduun to'annoo jala oolu eejentoonnii fi supparvaayizaroonni filannoo isaanii buufataalee filannoo irraa ari'amuu fi butamus himateeti jira. Pirezidaantiin Museveniin gama isaaniitiin maashinoonni baayoomeetirikii bakka tokkotti akka hin hojjenne gabaasni akka isa ga'e eeruudhaan koomishiniin filannoo galmee waraqaa fayyadamuudhaaf murteeffachuun sirrii ta'uu deeggareeti jira. Himata hanna filannoo irratti garuu yaada bal'aa kennuu irraa of qusachuunis gabaafameeti jira. Odeessa xumuraatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp mormii farra ICE Immigreeshin and Customs Enforcement Minneapolis Minnesota keessatti gaggeeffamaa jiru dhaabuudhaaf humna waraanaa fayyadamuun dirqama ta'uu akka danda'u akeekkachiisan. Akeekkachiisni pirezidaantii kun kan kenname yeroo mormiinii fi walitti bu'iinsi hojii guddaa qaamolee raawwachiistota immigireeshinii federaalaa magaalattii keessatti raawwatameen hammaatettidha. Tiraamp ergaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti dabarsaniin namoonni Minnesota siyaasa malaammaltummaadhaan guutaman seera yoo hin kabajnee fi shororkeessitoonni ogummaa qaban qondaaltota ICE dirqama irra jiran irratti akka hin duulle yoo dhorgan seera finciltoota irratti fudhatamuu nan raawwadha jedhan. Akeekkachiisni pirezidaantii kun kan kenname yeroo torbaan darbee lammiin Ameerikaa Reenee God eegdota immigireeshiniitiin ajjeefamuu isii hordofee magaalaan Minnesota aarii guddaa keessa seenuudhaan jiraattonni magaalattii mormii keessa jiranittidha. Guyyoota darban keessaas lammiin Venezuelaa tokko bakka buutota federaalaatiin rasaasaan itti dhukaafame rukutamuu hordofee walitti bu'iinsa caalaatti hammeesseeti jira. Bulchaa Minnesota Timsi Walzi pirezidaantiin kun haala tasgabbeessuu dhiisanii ibiddatti boba'aa dabalu jechuun qeeqaniiti jiru. Abbaan alangaa waliigalaa Minnesota Keet Ellison akkasumas tarkaanfii pirezidaantiin kun humna waraanaa bobbaasuudhaaf fudhatan kamiyyuu akka morman mana murtiitti dubbataniiti jiru. Yeroo ammaa kana humnoonni seera kabachiisaan federaalaa qomni 3 ol ta'an Minneapolis keessatti bobbaafamaniiti jiru. Kunis jiraattota biratti sodaa fi aarii guddaa uumeeti jira.